kanarraa jechuudha waan akka dubartiidha walitti haasidiidha takka rabbiin hangarsiifne jechuudha. Dubartiin bar waliin nyaadhee hin beektu waliin dhugee hin beektu waliin dabbaa daammishaa dabarsee walii hin beektu gaafa wali kaate dubartoonni jechuudha. Wallahi wama akka dubartiidha walitti haasidiidha takka rabbiin hangarsiifne maal akka ta'e ani hin beeku jechuudha. Amma mee ganniidhaaf tigistiin irraa wallahi naan jaabidi ijoolleen tun lamaan jechuudha. Gaafa duraaniin akkasitti bararanii airportii keessatti akka waan wannoo bu'ee kanatti jechuudha akka dhiiraati wal baadhatan kana jechuudha. Jaalala isaanii waaw jedhaa ture. Gaafa oomaan ta'aniitiin Dubaayitti wal faarsan jechuudha. Maashaallaan jedhaa ture jechuudha. Amma deebi'anii kaleessa kaameraa ofii fiiltarii kaattee saraataa fardaa ofii goote isii irratti ammoo fiiltarii kaameraa irratti achi deebiftee gizee akkasitti akka viidiyoo waraabaniif dabarsitee kennitu deebitee koomentiidhaan waan barreessanirra kolfitu na jibbisiise dubartii maa ta'u ደግሞ ጥቁሩንም ቀዩንም የፈጠረ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ስራ አትግቡ እሺ። ነሞኒ ቢፋነመ መዳልተን ኩወላሉ ማለት እሺ። ጉራቸስ ዲማስ ከኑም የዋቀቶኪች ጉራቹም ንሞ በሬዲን እሺ። ጥቁረት ውበት ነው። ብላኪስ ቢዩቲፉል ጀት ፈረንጂ ነው ሲናገር አቲ ጉራ ክዳት አታውካ ዋቀና ኡሜ ደሚ ዋቀ ጋፈዱ ሄጄ ፈጣሪ ለምን ጥቁር አደረከኝ ልበል አልልም። አቦ እጅክ ይባረክ እንኳን ጥቁር አደረከኝ። ምክንያቱም ምን ቆንጆ ነኝ ለራሴ ዋቃኒ ሞርሙ ማልፍ ከነነጎቴ በገነጎቴ በገጉራቲ ተይ ጉራቹም ንበሬዲ ነሺ ነመ ከነረት ቢፋነመ መዳልተን ነምኒ እኙማ ሳቲ መለ ቢፋን ይመዳለ ሙሽንኩ ወላሉማ ነመቃኒስ ሆጃ ዋቃ ኬሰ ሲነኒ ሆርፉ ወበረካቱሁ ጀረጀቶ ብለዋንኪያ lugar batu fi roba waan akka social media kana jibbu fi live lesenu roba media kana rahirmatu akka nadabbaru nagodu kesa yero tokko sigtinna jolle kenna kan sababille wama qeqanille wama tinqo sanille waan rahasanille waan ajenda godatolle be kunam ne nakmo hola marata yaa'u sababille namni tokko ilmi nama hundi uma rabbiti dimanis gurraachis adiinis isini gale hunda rabbitu namni akka waan oromoo miiliyoona 60 keessa ganniin qofti gurraatti taateetitti ajandaa godhatanii waan guddaa godhanii irraa iyyuu dhugamatti hagam namni kenna wallaalaa fi doofummaan haga lafeetitti gannu seenu agarsiisa. Inni lammaffaa ammoo social media kanarratti abbaan feete dhiirriyyuu shamara miti anas dabalatee isinis namni kamuu filtarii ni fayyadamu isini gale filtarii fayyadamuun cubbuudhaa miti abbaan barbaade fayyadamuu danda'a abbaan barbaade dhiisuu danda'a fuulli namaa garuu normaaliin uumaa rabbiiti abbaan feete beekaa feete ta'e jabaa feete ta'e fuula rabbiin namaa kenne keessattuu laal akka yeroo doofummaa warra dur adii sanitti isini gale doofummaa warri adii hin beeyna jedhee ummata gurraacha akka qoshashaatiin laalaa ture san har'a isin oromoon sanuu osoo adiin nama tuffate gurraacha dhoqqeen akka ofiyoo nama tuffatu ammoo dhugamatti nama jibbisiisa. Kanaaf wanti isin godhaa jirtan waan nama qaanfachiisu waan nama jibbisiisudha. Ganniin ammoo mucayyoo jabduu nama qaalii nama saba isiitiif sagalee taatu nama rakkate cinaa dhaabattuudha hamileen siin cabeen waan rabbi si uumeen fata hidhii jira. Gurraachi ammoo Afrikaa ummata biiliyoona meeqaadha sini gale kanaaf hooladhan warri tiktokii fi miidiyaa kun garuu adada isin waa'ee namaa dubbataniin hagam akka sammuun keessan duwwaa ta'e agarsiisa uf qusadhaa ቢያንስ ሰውን በጥቁረቱ ለማሸማቀቅ የምትሞክሩ ጥቁረትስ ውበት ነው ጥቁረት በጣም የቁንጅና ምልክት ነው አለች ያ ጥቁረት ውበት ነው አንቺ አሁን ይሄ ቪዲዮ የሰራሽው ገኒን ለመከላከል ነው አይ ኖ ዛት ግን ጥቁረት ውበት ከሆነ ለምንድን ነው ገነት በዚህ ልክ ራሷን በፊልተር የቀየረችው ደንግጠናል ስናያት እንዴ ድፍን የመዳም ቅበብ ሆስፒታል ነው የገባው ግፊቱ ተነስቶበት እሷን ያለ ፊልተር ሳያት ማለት ነው ቢያንስ እንኳን አንዳንዴ እንደኛ ያለ ፊልተር ወጣ ገባ ማለት ነበረባት አሁን ፊልተር ይሄ የለውም ፊቴ ኦሪጂናል ነው ሶ አንቺም ፋሲካ አንዳንዴ ያለ ፊልተር ትገቢያለሽ እሷም ደግሞ ቢያንስ ሌላው ቢቀር ይሄ ነጭ የሚያደርገውን ፓርት ቀንሳ ፊቷን ማሳየት ነበረባት እንጂ
የኢሬቻን በዓል ለማክበር የወጣ ሰው እንደዛ መደነባበር ነበረበት? በዓሉን ረስቶ ሁሉም እሷን ነው ካሜራውን ያዞረው። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። በውበቱ ወይም በጥቁረቱ በቅላቱም ሊሆን ይችላል። በራሱ መተማመን ያለው ሰው በዚህ ልክ ፊልተር አይጠቀምም። ኦኬ። ሲቀጥል ደግሞ ገነት በጣም ነው የምወድሽ። ማሊፍ ቱ ማች ፊልተር ይጎቴ ማሊፍ አስደነገጤ ነማግዛ ደነገጤ ሁሉ ህዝብ ደነገጤ አየሽ ያለ ፊልተር ድንግጥ ጎቴ ልቡ ቀጥ አድርገሻል። ማሊፍ ቱ ማች ፊልተር ይጎቴ አከና ገኒ ቀስቲትያ አሊስ እንጃለዳ ይወላ ዘጋጣሚ አንዳንዴ ፊልተር የምትጠቀሙ የዩቲዩብ የቲክቶክ ሴቶች ማለት ነው ያለ ፊልተርም ኑልን እንደዘርፌ ይወላ እንዴ እኔ እንደው እንገራችሁ ፊልተር ሳረግ ነው መልኬ ብን ብሎ የሚጠፋው። እንደዚህ ያለ ፊልተር ስመጣ አምራለሁ። ሳህንተና إنه أبا خليفة مرحبا شبيه obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo waan haalaan nama aarsuuf deemu jira. Waan hedduu nama saalfachiisuuf deemu jira. Maal taate yaa obboleeyyan kiyya? Irra guddaan keessan ilmaan musliimaatiimi. Ilmaan musliimaatiimi irra guddaan keenya obboleeyyan kiyya. Maal ilaalcha fokkota akkanaatiin deemu? Bilaal ibn Rabaax hin beekani gurraacha ture bar sahaabota keessatti. Garuutu rasuula bira jaalatamaa akkam akka ta'e ni beekani. Obboleettii teenya ta'e Oromoo ganni michiyoo bifaan gurraatti dagaruu keessisi adii tana dila kana bifa rabbiin isii kanneen filtara maalettanii irra duuluun maali? Hatta ani nagartan filtara ni fayyadama isin filtara fayyadamtan namuu filtara fayyadamne. Maali dila kana akkanatti wal tuffachuun dila kana ciisa walii dhabuun maali? Ganni tiyya yaa gurraatti keessi markaba yaa tan bifaan gurraatti ta keessi adii kanaaf jettee hamileen akkanarraa sin cabne okkee obboleettii tiyya si. Amma ofii kaameraa ofirra keette isi kaameraa irraa kaaftee kaameraa duubatti achi garagalchite uduu isii mucaa wayiitti gajjettee waa silkii waliin ilaalaa jirtu kaameraa irratti achi garagalchite kaameraa irra qabdi. Ingilani kaameraa irratti achi garagalchite kaameraa irra qabdi jechuudha. Maaliif kaameraa irra qabdi? Maal barbaachise kaameraa irra qabu? Mee wannummaan kaameraa san irratti achi garagalu galchuun barbaachiseef maali? Kaleessa gaafa airportii keessa dhattee akkasitti ol baadhattee akkasitti ol fuutee akkasitti shur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 
itti bareedde jennaan akkas goote. Ijoolleen tun viidiyoo koolii waliin haasa'anii beekan gisee isin biyya san jirtu. Hadha hoo maaltu argamee jennaani akkasitti lafa rarraaftee kaameraa irratti achi gara galchitee ufii saraataa fardaa dhayattee hin bareeddi fiiltarii ofirraa qabdi ishii akkas gooti. Isa shamarran keenya ammoo hiriyaa dubartii ofirraa eegaa. Yoo duute lubbuun si keessaa habaatu malee hiriyaa dubartiitiin bishaan naa kennin jedhiniin. Hiriyaa dubaraa ofirraa eegaa. Wallaahi abbaan kiyya rabbi kakadhe. Wanni gorsa abbaa kiyya keessa hanga hadhaa. Gorsa akka yoo akka haadhaatiin na guddifte keessa ambaayza way akka hotiyyan na guddise. Rabbiin ammallee urmii isiidha ammallee rabbiin isii haa dheeressu. Yoo xiqqaate akka yoon tiyya amma nama waggaa 85ti. Hanga ammaa jirti. Gorsa isiin naa dhaamte keessa dubartii ofirraa eeginaan jette. Adunyaa tanarratti wanti ati guddaan ofirraa eegdu naan jette dubartii ofirraa eeginaan jette. Dubartii naasidiidha. Dubartii naasidiidha dubartii ofirraa eeginaan jette. Garatti dubartii kee himatin naan jette. Garatti dubartii jaaladhu malee ofii qabiitti dhiyaadhu malee dubartitti garaa hin himatinii naan jette. Abbaan kiyya gizee biyya jiru hiriyaa dubartii irraa na eega. Wallaahi rabbi kakadhe. Hiriyaa dubartii irraa na eega. Hanga dhiirarraa nan eenne dubartii irraa na eega abbaan koo biyyatti. Yoo an dubartiidhaan hiriyoomee gale iskaarbii takka dubartii irraa fuudhee hidhadhee yoo galee faazariin konkoman maraata. Hiriyaa dubaraa irraa na eega. Hiriyyittiin tiyya takka ama biyya alaa kana jirti. Isii irraa na eegan. Nama biraa anuu jirtu inti dhiyaadhu. Isi dhiyaadhaa gaafa isii waliin oole antalamee na hidhame haadaan dhab godhanii gubbaasanii na hidhan. Rakkisanii lubbuu tiyya tana dhab godhanii na keessaa baasanii na keessaa kutuudhaaf jechuudha. Hiriyaa dubaraa ofirraa eega. Ankaleessa tigisti san baay'een jaaladhan ture. Wallaahi tigisti ilu baay'een jaaladha mucattiisan.
Hinjiraamiti nama jabduudha. Baay'isawwan nama dalagatu dhiiraa dhalattu hin jaaladha. Nama jabduudha nama hojjetatu hedduun jaaladha mucattiisan. Garuu kaleessa namni akka kiyyatti aare hin jiru. Namni akka kootti aare hin jiru. Kaamera masan maaliif irratti achi qabdee koomentii teettee koomentii bar ganniin akkas eebade gannii eebade eenyuun kun eebade ganni moo eebade eenyuun kun eebade ganni moo jettee faateen jala barreessitu koomentii ilaaltee kolfiti. Viidiyoo san namatu sheernaa. Yeroodhaan jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa, hojiin namaa, jechi namaa, gochi namaa. Yeroo hunda ziqqaatii taatanii gadi bu'aa hojii gadi bu'aa qofa dalagu taatanii hin jiraatina. Bakka nutti hin kolfisiisina warra sodaa. Rabbi sodaadhaan nutti hin kolfisiisina. Haa jiraannu mee ofii wal cabsitanii ofii wal xiqqeessitanii namni isin kolfa. Qooyi ishee kanaan galle yoo amma ambi gaallaa maalii jinnii kana jedhe yoo nu arrabsu. Ka isinuu intala Oromoo dhiiga keessan qaama keessa. Isinii galee tasaba ofii Oromoo waliin aadaa kiyya agarsiifadha duudhaa kiyya agarsiifadhattee isin waliin irreeffataa oolte isin waliin taphataa oolte isin waliin sirbaa oolte dhoksitanii suuraa kaasaa viidiyoo waraabaa bakka fokkata keessaa fudhataa itti duurtan qooyi jarri warri sun akka isin jaalatu barbaaddanii jarri hoo isin ajjeesuu qabdiyyoo jecha barka isin ofii keessanii Oromoon hagana wal gootu Oromoon Oromoo ta'ee ka hagana wal cabsu jarri kanaa ol isin godhuu qabdiyyuu jechuudha. Argitanii laal kanaa ol isin godhuu qabdiyyuu kanaa ol isin hin jedhuu qabdiyyuu maaliif warii abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessaa jedha mammaaksa. Yoo Oromoon ofii ka wal xiqqeessu taate yoo Oromoon waliin dhiitaa bulee wal dhiitaa oolee waliin raggaxamaa oolee waliin burraaqaa oolee galgala galee ka wal nyaatu taate isinii galee. Ambi maal isin godha? Qaxil ደግሞ nama wal dhabdanii amma immoo rabbii waliin dhabina yaa hizbul girrisa dhugama isinitti hima yaa hizbii keenya yaa girrisaa keenya nama wal dhabdanii rabbii waliin dhabina ka rabbii wal dhabdu gaafa waan rabbi uume keessa seentu gaafa bifa namaatiin nama qeeqtu gaafa gosa namaatiin nama qeeqtu gaafa sanyummaa namaatiin nama qeeqtu gaafa ganda namni itti dhalateef gaafa ganda namni itti dhalateef gaafa ganda namni itti dhalateef nama qeeqtu gaafa gosa namaatiin nama qeeqtu gaafa sanyummaa namaatiin nama qeeqtu gaafa ganda namni itti dhalateefi waan namni silaa ofii barbaadee hin filatti waan rabbi isaa kenne nama qeeqtu wallahi namaanii miti rabbii wal dhabdu addunyaa kanarratti bifti illee ni jijjiirama namni bifa gaarii qabaatu irra sammuu gaarii qabaatu wayya isin galee sammuu gaarii qabaatu wayya maaliif yootti bifti namaa kun hin dulloomtaa hin dhumaa fayyajjiraa maaltu jira sammuu yoo qabaatte garuu haga gaafa qabri galtuutu illee ilaalcha gaarii fi nama wajjin haala gaariin jiraatu. Ammi isin miidiyaa kanarratti ka qaba ganna dhiisaa isin jechisiisu wallaalummaa doofummaadha. Bexaam qoonjiyee naa tokko wallaahi የጥቁር ቆንጆ isin ammoo warri baali kun diimaa maal jettan malee shamara gurraatti qammastanii agarre nu akka nama muuxannoo qabu tokkotti akka nama wannaatitti illee waa baay'ee ilaalla warri dhiiraa kun bitaa ilaalla mirga ilaalla isin galee diimtuu ምንድን ነው ኧረ በእናትህ ጥቁር ሰው ይግደል namni gurraachi na ajjeesu dhugaa rabbi የታቱት namni dhiiraa waan akkasii haasa'u yoo dubartii argiteen beeknaa ta'e malee dubartii gurraatti bannaa ta'u እንዴ maal taatan ofii foggorinaa kanaaf amma yoo ajandaa kana isinii gabaabsu Oromoo lafeen arbaa waliin dhahan hin cabdu waliin dhahan cabdii jedhan Oromoon kaleessallee ofii wal cabsiti ofii wal xiqqeessiti mucattiin tuni tarii afaan waan jajjartuuf namoota garii wal dhabuu dandeetti miidiyaa kanarra namaa wali bu'uu dandeetti yoo namni isii tuqe nama tuquu dandeetti namaa sagalee taati miskiinaa sagalee taati warra birrii nyaatamee sagalee taati warra ijaazaa buufatanii itti achi barabbaranii birrii irraa nyaatanii simmeetii ofiitti fixatanii lafa gatanii biraa badanii sagalee taati dhugaa dubbatu wanti diina si bitellee kanum isinii galee nama hin kadhan nama hin geenne dafqa ofiitiin jiraatte shiroo barbaree ofii buna ofii nagadattee waan rabbi si rizqeen jiraatte kaleessa gaafa joordaan jirtullee mana madaamii teessee shintibeetii namaa dhiqxee jiraatte nama hin geenne waan nama geettuun hin qabu oromummaa ofii jaalatti gandummaa hin qabdu
isin arsii taatulle kaan shawan jettu kaan jimman jettu kaan wallaggan jettu nama takka gaddaan qooduma ittiin ta'u. Amantii ofii hin jaalatti, eenyummaa ishee hin jaalatti, saba ishee hin jaalatti, rakkataa biran dhaabatti, faaxee abaaramtuu yoo namni gadi taa'e luka keessa bassabii. Simmeetii keessa qoxaaxanii dalagadhoo jedhanii hin dalaganne tana gaafa namni itti taphatee isii gate isitu sagalee ta'aa fi achi booda kennu amma diinatti ta'anii ajandaa isii godhatan. Dhugaa dubbatuuf weenniin bareeduma isiitiif duuteedhaan. Ganni wanti diina kana hunda isitti bitee miskiinummaa isiin hattuu fi wallaahi warra bal'aa meeqaan wal qabdee wal huutee sagalee taatee. Isin galee waan isin miskiina kaddaama mana arabaa taniin dhaabattuuf kana hunda diinatti ta'an malee nama geetteeti miti. Even gandummaan kan hin qabdu. Really. Nama gandummaa illee qabu miti nama amantiin illee nama qooduu miti. Kana jechuun bareeda sammuuti isin bareeda aqlii qabdi. Understanding isii baay'ee bareedaadha. Kanaaf dhiisaanii. Dhugamatti rabbi biratti illee nama biratti illee uumaa rabbiitii fi bifa rabbi namaa kennee fi qaama rabbi namaa kennee namatti duuluu fi nama cabsuu caalii wanti nama dabbaraa hin jiru. Garuu poointii takka as raggatee keessatti himu jira. Nuti ka jennee jedha namni tokko. Maal jijjiirama bakka wanti kamuu yeroodhaan jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa, hojiin namaa. ለሬ ልታሸማቅቁኝ የሞከራችሁ ጉድ ሞርኒንግ ብላክ ኢዝ ቢዩቲፉል ቤቢ ቦይ ዌር አር ዩ ሊቪንግ ዚስ ይሄ ታይም እኮ ፈረንጆች ሳይቀሩ እንደትወርቂ ሴትዮ ፈረንጆች ሳይቀሩ ብላክ ለመሆን ፀሐይ የሚንቃቁበት ታይም ነው because black is beautiful if you know happy for your life this is for you working okay no touch zagaa keessan isiniif hawaayyetu jalqabarratti ganni koo bareedduu koo iyaadiin uumaa miti wanti hunduu hin darbaa torban tokkodha yoo bal'atee dubbatame jechuudha garuu haa ta'uuti ati bakka gaarummaa kee garaa qulqullummaa keetu si nyaachisa yeroo baay'ee tokkoffaa itti araaramte akka sana si godhani maqaa kee si balleessani lammaffaa itti araaramte ila otoo araaramtee jirtu gaafa manni kee gubatu otoo wajjin gubatte kan siin jedheedha ati ammoo sadaffaa kan dhaqxeetti araaramte kan sadaffaa dhaqxeetti araaramte haadhoo koo si ajjeesanuufi maal eegdeeti ati kan sadaffaa deemteetti araaramte sadaffaa ammoo warra deemtanii bifa isheetiin bifa gogaa isheetiin warri madaaltanii arrabsaa jirtan ammoo ganniin fuulli ishii gurraacha ullee keessi ishii aannan adiidha hundi keenya iyyuu ni jaallan hojiinsi kan adiiti olii jechuudha sadaffaa ammoo wanti isin beekuu qabdanu black is beautiful black is diamond okay yaannan attursu and then faasikaanii takka maqaan siin dhaamne warra soddaa jala teessee jechuudha foo'attee jiraatti mana keenya guyyaa lamaaf dhuftee jechuudha irreecha kanaaf bakka wanti isin hin jenneen hin jiru armi kee lafa qaqqabaa maddiin kee rarra'ee jaadha bakka wanti nuti nu jenneen walirraan kaa'in hin jiru waliin jajjabeessinu jechuudha afaan oromootiin viidiyoo isheen hojjettu laayikiin akkuma 10 illee qaqqabu viidiyoo isiin amaariffaan hojjettu piyaa miiliyoonaan ilaalamaa jechuudha akkasitti wal jabeessu jarre nuti wal cabsuu gadi wal qabu isinii galee keessattuu shamarroonni mana arabaa keessa teessanii nama qeexxan isin ganni qeequun dura qaama saalaa keessa shafanadhaame kan akka kechanii tawaarradan jiru bar miidiyaa kanarratti intala harmi asii gadi bu'ee qullaa kee viidiyoo waraabdutu ganni irraa haasa'adha intala harmi asii ka bu'ee daabboo bira jirutu ganni irraa haasa'adha nama taatee jechuudha ganniin gurraattidha ganni mee duraan dursiiti of sattari duraan dursiiti bakka jirtu laalladhu mee deemi duraan dursiiti jinjanaa jalaa bayi deemi duraan dursiiti dhiira qarshii kee nyaachisuu jalaa bayi duraan dursiiti dhiira waliin akka bineessaa yuusuu jalaa bayi mee of sattari dura ganni irra haasa'uun dura garadoonni jechuudha keessattuu warri shintibeeti dhiigu sii galee mee dura qaama saalaa kee shaffanadhu ka'iti gaafa san ganniin of qixxeessitee ganni qeexxa ganni fuula ishee argite malee qaama ishee gara gadii nagarre atoo hin jirta kan harmi kee akka sareetti gadi bu'ee
fagaara bira si jiru isa viidiyoo raabdee dhiiratti ergitu qullaa qulqulluu kee atuu nama gacha dhaabbattee deemta ganni urratti gurraachifte jettetti ganni rahaasufte as baatee bade cirraash nama taatanii kan akka keechanii bir googaniin isinitti kolfe arabni faranjii isinitti kolfe hin jiru ganniin fuula ishii gurraacha arga malee qaama ishii gurraacha miti kan argamu isinii galee hin dubbannu